bosi jito tijana tabe susube susube tabe Bone tibe ka boy tibe an we boy tan sidabe kamale bosi jito susube tabe susube tabe Gabamba tu shake namana tu jedu damana tu warge Gabamba tu shake namana tu jedu damana tu warge Nana salte nana tuaraka Kala yang muda dapago tiada kierga Pura tinjara lawali barafa nekale Sina ada cisa kazi kele Simararuwe 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 Yang kau bahagia adeku Simararuwe 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 Yang kau bahagia adeku Simararuwe Malam manta kau bahagia Simararuwe Ya Rabbi minta Simararuwe Lai minta kau bahagia Simararuwe Ezati kata-kata Simararuwe 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 Dubarti surate tatabe Timati beta boy timetian dubarti surate Kamale boci ijito tatabe Sosobe tatabe Gabamba tu jenan Gabo dem taja de karbo feta jede Damagna terwarge Ojib dem taja de Ojib dem taja de Ojib dem taja de Kuba deta Mab dem taja de Ojib dem taja de Ojib dem taja de Damagna terwarge Metianam karena malasila Nana nyida jini nazalila Dana ngalalalain wali niradun Sina ada kisah kebuno Kobagia zale Simararuwe 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 Yang kobagia wadasu Simararuwe 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 Memang sinjada ulang Simararuwe Yombae karukobago Simararuwe Yonan sindamu simbogo Simararuwe Siar kena beargamu Simararuwe Maaf nanon penemagamu Simararuwe Wanjadun jajawalale Simararuwe Don kacung databeale Simararuwe Yada kengkola nagese Simararuwe Akka bintu teranese Egaa namni jaalalaan qabamee fi namni jaalalli lapheen cabsee akka tigistii kana godhata yookaan immoo akka tigistii kanatu qophaa ofitti sirbaa jechuudha. Kun tigistii keenya akkanatti sirbitii jechuudha. Waaw akkam bareeddee jirti immoo. Waaw hedduu tokkorraa bareedee jira.
wallahi dhugumaan bareeddi maashaallah tabaarakallah hin bareeddi rifeensichillee irraa bareeda akkasumas dibannaa isheen dibattis meekaappii isheen dibattis hedduu tokko bareeda funyaan isheenillee dhaabbataadha silattiyyuu hedduu tokko bareeddi wallahi yeroo asiichi ilaala akkam bareedime waaw maashaallah hedduu tokko bareeddi sirba sirbaa jirti sirba jalaa balleessee jechuudha sirbicha waan itti gashuu hin feeneef jalaa balleessee gammeen hin jiru har'a way gamme eessa kutte gamme kottu malee mucayyoon akkas kunoo gobaan maraattu turtetuuti jiraatte kottu siif jette jaarsa biyyaa jiru wal dhabdee moo gamme kottu ala abeet sirba warra maariffaa sirbitiiyyu hindii taatee nyaara gidduu maal tuqattee qalama tuqattee na fakkaate xifri qalamii nyaara gidduu lamman tuqattee diimessite oyi kaarolee koo ati gisti keenya fataa nu goota wallaahi fataa nu goota gaafan viidiyoo kee ilaalu fataa jedha bara yaa rabbii dibbirtii dhadhabbii yaada waa hundumaan itti raanfadha dhugaa dubbachuuf nati tolti bakka fataadha sharriin qabdu mortuu miti keessisee mortuu yookaan sharrii kana hin qabdu jechuudha fonduguma kana haasoftii bakka namatti tolti jechuudha dhugaa rabbachuufi hedduun jaalladhaanii baay'een kabajallee baay'een jaalladhaa dhokannee ilaalaa yoo ilaa kun irra gadhaarti haadhase fuudhi ilaabboo akkana malee gammeen keetu si argeeyyu suufii uffatee haa dhufu wayitii giitii akkana bareeddala akkana baga si qabaannee dhugaa rabbiin oboonsi taayyu bareedduudha bar wallaahi baay'ee bareedduudha asii uffata gaashaa uffata babbareedaa uffattee uffata kwaalitii eeggatu otoo uffatteeti maashaallah baay'ee bareeddi isheen garuu dhimma hin qabdu uffatuma argitee uffattiiyyuu dhimma hin qabdu wallaahi faashinii kanallee hordoftuuyyuu akka ijoollee si'anaa yookaan akka ijoollee tiktookii kanarra hojjetu iyyuu miti amala bareedduu qabdi dhugaa rabbii akkasii sagalee isheettis hin dabarsame shaangulliitii faana haasofti iyyuu please bring my husband please masiyyitu laalame keetti wannum malgitti bachuun aicha raftee Please bring my husband, please. Atu irsa barbaadda idaanu anu irsan barbaadan jaadaati nu irsa barbaadda yoonno namittiin idaa irsa barbaaddi naasiraa gabsu min jirtu azzala irsi keessa azzaran jiru jetta namittiin maraatte walaa irsa kiyya naa fidu walaa naasiraa gursuun fidu you I know ganni horro ganni gafadhachi ganni hin beeksa you understand ganni You I know granny, then you are wrong. no you don't understand ganni horro from TikTok No, you not the site, can you horror? Kalas, okay, Kalas, you know underside Ethiopian all people bye. Good night. Colors, okay, colors, you know on the side Ethiopian all people, why good night. Good night. Bye. Chitto. Ganni lembetu. You know underside Mubarak Masamma. Yes, my face is Duket. No underside. Oromo first. You know on the side Mubarak Muhammad. You know I send the Mubarak. You know on the side the Mubarak Musamma? You know on the side the Mubarak Muhammad. You I sit inside the YouTube no people on the side and normal is a bend mal asigoti. You are it inside the YouTube no people underside. Bye. No muta ulfi.
nama takka kan hin beekne maal gootaa jirte saree mumtaa dhaka magan dugeetti eegeen adoo. Okay, say Tigist I love you, bye. Okay, say it is I love you, bye. Bye. Amittiin Ingilizii takkan beektu. Anaa miti min kan maraate siidha. Dhugaa rabbi. Maalan jira irratti galfadha. Hacee kee irratti galfadha bakka. Barriin darba irra galfadha. Barriin darba. Inshaallah barriin darba. Barriin darba. Akkasii asittillee sirba faana fataa jechaa jirti jechuudha. Sirba Oromiffaa sirba Taaddalee Gammachuu faana sirbaa jirti. Sirbichi baay'ee bareedaa fi kan namatti toluudha. Isa faana sirbatti jirti jechuudha. Ani yeroo tokko tokko sirba fe'uu yoo dingatatti seene yookaan immoo sirba filatamaa yoo ta'e malee asirratti gadhiisuu hin barbaadu. Sababiin isaa rakkoo qaba jechuudha YouTube irratti. Kaniif jedheen sirba jalaa balleessa malee sirba jibbee miti jechuudha. Rakkoo qaba. Kanaafi sirba ta'eedhaaf miti kan YouTube irratti gadhiifamu. Seera mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef YouTube'n rakkoo qaba. Kanaaf hin jalaa balleesse malee isheen gaafa walii wajjin sirbitu hedduu tokko namatti tola, hedduu tokko nama hawwatallee jechuudha. Akkuma argitan bareeddee jirti gaafa iddoo jammaraa irratti akkan isin hime hedduu tokko bareeddee jirti. Mushurraa taatee ofumaa ofitti sirbaa jirti jechuudha. Jaarsa dhabdee jechuudha. Gammeen har'aa biizii ta'e yookaan dadhabee natti fakkaatan illee hojii oola. Kanatti gaaqomuu masee fataa jechaa jirtu ofuma seeti jechuudha. Akkasii warri Tigistiin jaallatan like subscribe godhame yeroo hundaa viidiyoo ishee fidaa viidiyoo nama kan biraallee ni fida darbee jechuudha. Warroonni viidiyoo kana jaallatan subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessan isinin jedha viidiyoo babbareedaa akkasumas viidiyoo isin kofalchiisuu fi isin bashannansiisuuf jechuudha yeroo hundumaa jechuudha. Viidiyoo dabbaarii hin finnu, viidiyoo zimbiloo geemii taphatan hin finnu. Viidiyoo isinitti toluudha kan nuti finnu waan ta'eef viidiyoo immoo yeroo itti ilaaltanii jammara isaatii fi dhuma isaa ilaalaa jechuudha. Yeroo baay'ee wanta viidiyocha keessatti arginuu fi wanta viidiyocha keessa jiruudha kan nuti mata duree barreessinu jechuudha. Zimbiloo mata dureen hin barreeffamu. Kanaafiyyuu jennaani viidiyoo osoo gara dhumaatti ilaalii yookaan immoo viidiyoo gara jammaraatti ilaalanii yaada qabdanii fi qeeqa qabdan hin kaa'inaa isiniin jechuun barbaada. Osoo isinii viidiyoo jammaraa hin dhaggeeffatanii viidiyoo walakkaatti dhufuu dandeessu. Yeroo akka laayifiitti viidiyoon gadhiifamu gidduu faatti faa dhufuu dandeessu jechuudha. Wanti viidiyocha keessa jiruu fi wanti mata duree keessa jiru garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo akka laayifiitti gadhiifame walakkaatti dhuftanii ergi viidiyoon dhumuu jala ga'e dhuftanii duubatti deebi'aati ilaala wanta viidiyocha keessa jiru jechuudha. Waan haaraa bakkeerraan finnu wanta viidiyocha keessa jiru mata duree barreessina waan ta'eef kanaafuu laayikii godhaan nu jajjabeessaa, sabskraayibii godhaan nu jajjabeessaa, walaa jabeessinu walaa guddifnu kutaa fi amantii gandaan waliin qoodinaan isiniin jedha. Sabni biraan iyyuu dhufee maatii nuu ta'aa jira waan ta'eef kan afaan keenya hin beekne iyyuu kan Oromoon taane iyyuu dhufanii nu jajjabeessaa jiru waan ta'eef isin immoo dirqama qabdu viidiyoo kan argitu nu jajjabeessuu qabdu jechuudha. Maali gaama yoomitti wal bira teenya ijoollee yuutuubii banachuu barbaaddanis akka keenyatti hojjechuu barbaaddanis hojjedha. Saatii keessanis yeroo keessan hin gubinaa yuutuubii banadhaati yuutuubii irraa hojjedha. Yeroo boqonnaa keessanii galii dabalataati waan ta'eedhaaf namni waa argatu malee itti dhimmee hin hojjetu. Kanaaf jennaan ijoollee keenya uummata qashtii uummata jaalalaa yuutuubii banadhaa yuutuubii irraa hojjedha. Isiniin jechuun barbaada. Isinitti tolee like subscribe godhaa. Galatoomaa turtii gaarii.